kalaqamee kana hundaayyuu yaadumarraati waan ta'eef jechuudha. Haalota moggaa ta'u har'a hin ta'a ho'aadha bornii qabbanaa innis faayidaan qabu. Nama moggaa ta'u baay'ee specific ta'a waan ta'eef iyyuu isinitti hin dheeressu. Yooman jireenya dhuunfaa kiyyaa jiraadha. Inni jireenya dhuunfaa isaati jennee yoom namaaf dhiisna. Yoom jireenya namaa keessa harka laaquu harka kaa'uu dhiifna. Yoom waan saba keenyaaf ta'u waan nuuf ta'u mari'annaa jennee walis ofis haa gaafannu. Yeroo hundumaa dubbii afarsuudhaan walitti ho'isuu haa dhiifnu. Inni nuuf fayyadu, inni jireenya nuuf ta'u, inni teeknooloojii nuuf hin ta'u, inni konkolaataa nuuf hin ta'u, inni mana nuuf hin ta'u, inni bultii nuuf hin ta'u, inni dhala nuuf hin ta'u. Kan dhala nuuf ta'u kan mataa keenya irratti hoggaa xiyyeeffannudha. Waa'ee haadha warraa Nasrii dubbachuu dhiifnee utuma isaan wal dhaba qabaatanii walitti araarsuudhaaf deemuudha malee waan of jalaa qabu sana harkatti busheessuudhaaf yaaluun gadhummaadha. Inni ogummaadhaani inni bilchinaan kan qabateetii jiru utuma kaleessi fokkisaa ta'eetiyyuu har'a bareeffatee miidhagfatee akka yoo qosheetti kosii gatuu dhiisanii jedhu warri joobaa yoo lafa kosiin gatamutti kosii gatuu dhiisanii kosiin barreen gaddaa gatamisummaadhaa baraa ta'a jedhu jireenya nama dhuunfaa dubbachuuf miti ammas yoo ta'e utuma ta'eetiyyuu sanaaf kabaja barnoota guddaa poostii kee waggaa 3 duraa tokko ilaalaatiin ture dookumantarii irratti hojjedha jettee waan dubbatte maammee dhaqee ilaalaatiin ture. Kaleessa seenaadha waan jedhu of keessaa qaba. Utuma ta'eetiyyuu jechuu kooti. Utuma nu laallata ta'eetiyyuu haafu jedhamee keessaa bahamee jireenya har'aatti jiraatamuudha akka qabutti akkuma innuu jedhe immoo yoo arrabaan sin danda'a jettaniin qobaasaa isa bakka namni jiretti waa'ee namaa sana dubbachuurra qobaasaa isumatti dubbadhaa ganda isaatti dubbatinaa ganda keessanitti akka dubbanne irraa eeggadhaa isa qofa miti anas yoo ta'e akkasii hasanis yoo ta'e akkasii maammees yoo ta'e akkasii yaasinis yoo ta'e akkasii galatooma ulfaadhaa yoon irraa goree isinitti dheeressa jiraadhe immoo of kalchitu. No, obsa. Itti deebitaa yeroo itti deebi'u gaafiinan si gaafadhu wantoonni akkanaa kun dhaaban qabu. Yeroo tokko yeroo lama yeroo sadi yeroo afur yeroo 14 ol dhimmoonni gandaaf naannummaaf amantiin namoonni jechuudha wallaala irraa ka'ee beekaa waan san harkaa sheer godhatee babal'atee uummata hawaasa keenya kana wantoonni walitti naqan waggootan laman tiktookii irra jirru kana keessatti aneefati waa baay'ee taajabaa turre obboleessa kiyya. Osoo waa meeqa hangasii namni si tuquyyuu hin jiratti maashaallah carraa qabda yeroon kana jedhamu namoonni akka ajantaa si godhatan barbaadeetii miti. Waa meeqaan jechuudha keessattuu ana fa'i dhugaa rabbiin si jedhu yoo fedhan dhimma beetee siyaasaatiin yoo fedhan dhimma ajandaa miidiyaa deemuun osoo nuti hin dubbanne dirqiidhaan akka nu dubbannu beetee keessattuu shamaran umriin isaanii waggaa 30 ol ta'e hedduun si amma beetee biyya arabaa kana kan jirtu dhiifama naaf godhaati meekaappuma makaranyaa kana fuulatti diddee ijoollee fakkaatti malee Itoophiyaa kana dhuftee osoo kakuu kana teessee imma amma jettee bishaan buuftaaf siif galee dhugaa rabbii fuula sii kana yeroo dhalteetti imma amma nooruu jettee jechuudha kabaja kaa namni nama guddaarraa eebba fudhataa sii galee. Ijoollee akkasii sana jechuudha kan rabbiinis laftis namnis qilleensis abaaree gadhiisee jedhe kana maqaa oromummaa makaraa kanaan jechuudha beekte alaabaa keessattuu ani yeroo garii miidiyaa kanatti dhiifama naaf godhaati alaabaan adda bilisummaa Oromoo hanganni Oromoo ittiin miidiyaa irratti fayyadaa jirurra hanganni ittiin walitti nu buusee walitti nu miidhaa jirutu guddataa jiran jedhan dhugaa rabbiin isiniin jedha alaabaa sanaaf kabajaaf jaalala guddaan qaba warra alaabaa sana kireet godheefis kabajaaf jaalala guddaan qaba kaayyoo alaabaa sanaatiifis yeroo kamiyyuu jechuudha qaamota dhugaan qabsaan hojjetan cichanii fi abirgisse for them garuu dudduuba ofii kaa'ee gariin geema ittiin taphata gariin hojii ittiin hojjeta gariin muudii ittiin qabata siigalaa jira obboleessa kiyya is a part of business right now gariin promote of godha alaabaan kun garuu akka alaabaatti saba kana maalidha bu'aan inni buusaa jiru nothing 0+0 inumaayyuu maqaa isaatiin arrabsamaa xiqqaachuu yoo ta'e alatti maaf akkas godhama miidiyaa kanarratti alaabaa kanaan namoonni Oromoo of fakkeessaa bu'uura isaanii yoo dhattee qoratte backgroundiin isaanii silxee guraagee kan baataa Tigree kun akkuma argaa jirru realitii wajjin jechuudha isinii galee osoo alaabaa san dudduuban kaa'anne afaan Oromoo beeka malee Oromoo miti jetta inni garuu alaabaa ofitti mirmirsee akkana godhata dhugaadha Oromummaa kan DNA namaa akka silanas fi dubbachaa ture DNA wayii akkas qoratte adda hin baaftu kanaafuu fakkeenyaaf ani obsaa yoo eenyummaa isaa baruu barbaadee jedhe namoota ollaa obsaa galan bakka obsaan jiraatu beekan bakka jireenya historii obsaa beekan kana qoradheen yoon sirraa shakkii qabaadhe jechuudha. Informationii gahaa isaan irraa argaa atinatti himattu qaba. Waa'ee keenyatti himachuu dhiisuu dandeessa. Miidiyaa irratti kanatti himattu kan bira ati garuu kan reaalitiidhaan jireenyi kan kenni dhugaa kan biraa ta'uu danda'a. Akka namoota amma deemanii Oromoo kutaaf gannaa walitti diranuu kana jechuudha. Namoota akkasii sana sakattaanee baasuudhaa fi
yeroo ganda tokko keessa baalagoonna yallaallattoonni akkanaa ba'anu dursee kan ofirraa dhorkachuu qabu namootuma gaddasanii ilaalcha akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha sii galee. Yeroo waggaa kana jechuun obsaaniifati maal gochaa turre? Akka dhuunfaatti inboksiidhaan waliin dubbannee meseenjaraan obsaan jechuudha. Hiriyyaan obsa. Oromoon miidiyaa irra jiru kun wal xiqqeessuu wal cabsuu hin qabu. Hamilee wal cabsuu hin qabu. Inumaayyuu walitti diina ta'uu hin qabu. Diina irratti goree ofirraa dhorkuu qaba malee jennee kutaa hunda keessaayyuu maaliif obsaan osoo amma dhaqee ijoollee jimmaatiin waan akkasiin godhinaa jedheetti dubbate mufachiisuu ni danda'a. Maaliif waa'ee keenya sagalcha jedhanitti aaruu danda'u. Kanaafuu obsaa osoo hin taane osoo nan dubbadhe irra wayyaa waan jedhamu yaadne. Ijoollee wallaggaa tokkoon ani dhaqee an akkasiin godhin jechuurra obboleessi kiyya naaf yaargeetu ijoollee wallaggaa ta'aa dhabbaan achii qaba. Bu'uura isaatu achi. Aadaa duudhaa seera achii waa hunda beeka. Isaa yoo jedhee hin dhagahu jennee yaada akkasii falaasama akkasii fuunee gabbaane. Guyyaa lama burre ajandaan godhatanii nu kana dhuttee nurraa kaasanii akka waan nu maallaqa wayii yookaan biizinasa wayii yookaan aangoo isaa irratti fudhachuu barbaadaa jiru. Uummanni dursaa hin qabne akka sabaatti jechuudha. Bakki kamuu bakki dursaa hin qabne hoomaa tisiisaati. Tisiisa ilbiisota hunda keessaa wanti rabbi xiqqeessee fi gurmuu hin qabdu, mootii hin qabdu, ajajaa hin qabdu. Siigalee mana fincaanii sin teessi dammarra margi irra taa'aa oolte jechuudha balfa argite jechuudha siigalee mootii ajajaa hin qabdu jechuudha. Kan niifni hoo hangamitti gurmuu qabdi. Miidiyaa kanarratti gurmuu yoo qabaanne yoo namni wayii balleesse osoo wanti sun hin babal'anne salphatti furmaata wayiitti kennite daftee jechuudha beektee namoota akkasii sana karaarraa naannessita jechuudha. Wanta akkasii hin qabnama miidiyaa kanarra hawaasa bal'aa miiliyoonotaan lakkaa'amu miidiyaa kana Oromoo miliyoona nama meeqatu oola siigalee. Maqaadhaaf asirra bilbila ismaartii fudhannee fayyadamnee taa'aa jirra malee meeqan keenyatu sadarkaan barnoota keenyaa qoratamee adda ba'e. Ilmi namaa barnoota carraa lama qaba ilmi namaa. Tokko barnoota akkaadaamiiti. Inni tokko uumamaan barnoota baratu. Inni barnoota akkaadaamiis hin baranne. Rabbiin sammuu isaa uumamumaanis sammuu isaa hin qarre jechuudha. Nama fakkaatee kottee duudaa lafarra deemu baay'ee jira obboleewwan koo. Yeroon kana jedhu of guddisee an nama xiqqeessuu barbaadeetti miti. Dhugaan garuu ilma waaqaa ta'e Oromoon. Namoota akkasii sana ammoo daangaatti gochuudhaaf hunduu gad ba'ee jechuudha kan nuti haqqifatu nuti mana fincaaniitii miti yaani. Namaaf sagara. Dhugaa rabbiin isin hin jedhu. Nu mana fincaaniitii miti. Hunduu dhufee kan nuti bulgaafataa oolu waa'ee Oromummaa keenyaati, waa'ee eenyummaa keenyaati. Kanaafuu wantoonni akkasii sun akka daangaa qabaatuu fi kallattii kamiin tartiiba godhachuu danda'uu qabna waan jedhamu irratti Oromoon ammas jechuudha waanuma uumame hundaaf dhiifama jechaa maal jechaa araarsaa darbuu osoo hin taane fiicharingii keenyaaf gara fuulduraatiif maalidha furmaanni waan jedhamu irratti dubbachuu murteessaadha jara keenya akka miidiyaatti kan lafaa lafteef murteessu akka miidiyaatti jechuu barbaadeeti isii kanatti naa yaadaa naa qophaa naa ta'a jechuu barbaadeeti obsa galatoomii ayyaantuudhaa baa dubbadhu. Namoonni kan taaptaa gochuun isin affiliis taappuma keessan ruktu isin akkoo piliikis gochuun isin akka akkaawuntiin namoonni riipoorti godhan isin jiraatu hin beeku ilma namaa kana jechuudha. Keessattuu namni keenya walirratti nu goota diina irratti rakkoon keenya guddaan malee walirratti wal cufuu wal xiqqeessuu wal balleessuu irratti namni nu ga'u hin jiru. Maashaallah. Jetti bufi obboleetti. Dhaga'ama sagaleen koo. Yoo ni turkiin si rakkisaa jiraate viidiyoo cufadhu godha obboleetti kiyya. Amma hin dhaga'ama sagaleen koo. Hin dhaga'ama dubbadhuun siin jedhee eeyyanii ayyaama hin dhaga'ama. Tole. Hayyee galatoomadha hunduma keessaniifuu nagaa isiniin jedhee jira. Haadhaarraa nama 911 wayitu as jala jira. Isa dhugaa rabbii waaqni anaaf isin uume beeku. Har'aa otoon dubartii ta'uu baadhe har'a qofa miti. Suruma miidiyaa kanarra kadeemu keessattuu shamarran Oromoo ta'anii dhugaa rabbii ol jennee dubbachuuf riqaanfataa jirra. Isuma dhugaa hin haasofna yoo ta'e. Dhiirri nagaa qaba. Yaa ijoo hin heerumnu mana godhannu eenyutu nu fuudha. Salphoowwan nuun jedhu guddisa badannu hin jedhu jechoonni nuyi guyyaa guyyaadhaan tiktookii kanarraa kan ispeelingii ingiliffaan siyyaama danda'ee takka eega dhaladhe haati koona sun tuuttee na guddiste. SAALAA dha kan isin saree akkas godhi harree akkas godhi maalii akkas godhi jettan. Warri immoo dhimma jireenya keessanii haamilee fi kaayyoon keessanii isin jala harca'e kan barbaadu hoo warri mana madaamii keessatti as gadi baanirree boqonnaa fudhachuu kan hin dandeenye hoo hidhamnee kan jirru hoo boru biyyatti hin gallu. Yoo isin ofirraa baatan dhugaan dubbadhaan dhiirri gadi ba'ee afaan akkasii arrabsu baay'een hin jiru. Jajjabeessitoota malee. Keessattuu amma kan suuraa namaa gadi garagalchuus dubartiidha. Shamara barraanii dubartiidha. Maal taatan? Kan akka waan qabsootis of godhee asirraa utaalee sirbu shamara. Maarreenan sobe.
Miidiyaan akka waan surumaayyuu ofii fi warri isaan fakkaatan qofti itti fayyadaman itti fakkaatu. Abbootiin amantaa waan asirra jiran kan itti fakkaanne. Hayyuun nurra beekan asirraa akka jiran kan itti fakkaanne. Firri obbolaa abbaan miidiyaan amma baay'atee rungumtuun fayyadamaa. Warra ofirraa bahe. Shamarran dhugaan siniin jedha warra ofirraa baheedha taaneerra. Isa dhugaa dubbachuudhaafi hawwiin isin har'aa waa'ee ishii haasoftanii kaameeratu duuba keenya nu dhoksa tankaa jechuudha. Isuma dhugaa har'a takkittuma erga oggaa meeqati gadi baatee eenyudhaan akka namaa naan jettan jettee deebii kennuu ishii dhabu hayyummaadha ogummaadha waan nu caaltuuf tuffiidha bakka gowwaa tuffatanii dhiisan. Gowwaan immoo yoo takka arrabsan lammataa inni deebisuuf arrabsa jedhama. Odoo gadi baate. Dhufee abbaan manaa ishii haadha manaa koo fi ilmoo kiyyarraa naa bu'aa jechuusaa kabajaa fi jaalala haadha manaa isaatii qabu ibsee asirratti dhufee. Nuti yoo abba'ee warra akkatti baanee nama arrabsinu afaan bilginnaatiin kan nu fuudhee boruu akkana jedhee maqaa keenya qanxuudha. Haadhatu suxxuuxee guddise jedhee nu mormu qabna. Viidiyoon kun bariin ta'a. Boru seenadhaaf ta'a. Gaa'ila keenya keessatti gaafii nu mugoru. Isuma dhugaan siniin jedha. Ani dogoggorri hinni qabu iddoo kanatti qabaa gadi bahee hayyuu beekan no asitti dogoggorteerta jedhee mucaa kana deebisuu hin danda'a. Hinaasoof noo jedhe tolli inni hojjete hin caalu. Isuma dhugaa yoo ta'e. Ani eenyumaafuu ani Wallaggas miti, Jimmas miti, Shawaadha. Nan biqilee ani naannoo kiyyaatti itti gaddee yookaan tuffadhee yookaan waan biraatiif miti. Ani Oromoon caalchifadha waan ta'eef. Inni naannoo ittiin nuti yaamamnuudha malee dhiiga Oromummaa keessa keenyatii miti. Shawaa, Jimmaa, Wallaggaa maaliin kun itti galee. Kanarraa kan hafe hiyyummaan sammuu mana nurratti ijaarratee asirraa wajjin Abashaan bar waltuuta wal hidhatanii wal gargaaranii biyya guddattetti wal baasaa jira yaa jama. Oromiyaa keessatti illee walitti dhufaniiti dhama lafaa godhatanii mana walii ijaaranii hojii wal qabsiisaa jiru. Nu asirraa wal nyaanna kan waliin beeknu bara. Asirraa malee hundumtuu bireek sa'aatii keessa asirratti dhuftee yeroo dabarfatta malee hojii idilee kee mana madaamii keessas gugguuftee hojjetatta kan kee kan dhuunfa. Asirraa immoo baatee ta'e waliin naalaa tuqamee maaliin naalaa tuqamee jettanii odeessitan. Kanaafuu warri akka dureetti isuma dhugaan jedhaa hayyoonni abbootiin amantaa namoota mataa qaban walitti qabaati gorsaatii akkana jedhaa waan jirutti ma shokorkorii jalaa tan ammoo dhaggeeffachuu dhiisuudhaan irratti riippoortii gochuudhaan cufuudhaan irratti dhaaba tan dhugaan sin ayyaantu galatoo yaada bareedduu akka gorsaatti nuu qabtee jette obboleettii keenya. Ani kasii jechuu barbaadu fakkeenyaaf namni wayii jechuudha ayyaantu waame. Ayyaantu waan tokko waan isiin taate hin beeku namni suni. Jibbiinsuma sirraa qabu, ilaalchuma badaa siif qabuuf sii galee yookaan ati dandeettiin isa caaluu dandeessa, beekumsaan isa caaluu dandeessa, sochii miidiyaa irratti godhuun isa caaluu dandeessa, fudhatama namoota biratti qabuun isa caaluu dandeessa. Lafumaa ka'ee waan ati hin qabneen, waan ati hin beenneen, waan ati hin hojjenneen miidiyaa kanarratti yeroo sirratti viidiyoo hojjetaa jechan taaneen suuraa kee fayyadamaa siin jedhu ati ilma namaati sii galee. Yeroo tokko lama tuffatee dhiiftee deemuu dandeessa. Wallaaluma isaaniif jettee dhiiftee irra darbuu dandeessa. Deebiirraan deebisuu dhaqee tarree isaaniin dhaabbadhu jettee. Yoo dhaabbatte Oromoon kun deebiinni sii deebisu ati maaliif wallaalaa wajjin hin dhaabbattee of xiqqeessitaa siin jedha. Bari san geenyeedhaafi bar. Osoo namnichumti akkasiin jedhu sun haati isaa mataan garagaltee arrabsamaa jiraatte. Abbaan isaa arrabsamaa jiraate. Jaartiin ilmoon isaa garagaltee arrabsamaa jiraatte. Namni sun siin dhiisi jedhamiti ofii wallaalaa osoo danda'e bilbilicha cabseetti seena. Namoota akkas godhaa jiran sana wajjin wal nyaachuudhaa fi bilbilichuma kana mataan keessa seena sii galee hin danda'u baruu ofii isaatiif jechuudha. Namaan garuu dhiisi maaliif ijoollee wallaaltu wajjin hin gaddeebiin waan akkasii dubbatta siin jedha. Namni yeroo miira keessa galu jara keenya gubattanii gubattee nagarre riddaan taphattee Oromoon. Wanti tokko yoo isin irra ga'e malee hin beektan dhukkuba isaa jechuudha. Hanga nipheen nama godhu jechuudha. Dhugaa Rabbiin isinii jedha. Maaliif yeroo kana yeroo baay'ee yeroo namoonni qeeqaman yeroo maataan dhiisaan jedhan. Anarras gahee waan hin beekuu fi hanga maka keessan dhukkubsu yoo isin irra gahee isiniif gara jara keenya. Namni tokko jechuudha waan hin beekne waan hin irraa hin qabne miidiyaa irratti viidiyoo yeroo irratti hojjetamu inni waa'ee kee hin beekne dhugaa si abeette ilaalcha hin taane ija hin taaneen si ilaala sii galee. Kanaafuu kan akka hin taaneef namni jechuudha baalagee wajjin saree maraatu wajjin afaan nagaa dubbattee waliin galtu obboleettii kiyya maraataa qullaa fi waliin jechuudha. Ijoollee akkasii sana kallattii kamiin uummanni keenya dhaabuu qaba garuu buriitu yoo kan uumamu ta'e jettee yaaddati gama keetii. Gamlachuu amma yookaan mata duree yookaan immoo wanti isaan mata duree godhatan tokko jira. Gochaanis haa ta'u jecha yookaan garee kana
kara kanaaf kubbaa katabatan darbatanii goolii sanitti kagalchan warri kara siitis jechuudha. Warroonni sun ati fakkeenyaa fi obboleessi kee na arrabsa yookaan na loloote si xixxaana. Obboleessa kee si bira oola. Obboleessa kee si taphaamsaa beekaa narraa qabuu qabdaati. Anis immoo warri na biraa warri na fakkaatan yookaan immoo anarra kan hin beekan jedhaman anas na qabuu qabu. Maaliifi yoo na qabuu baatan nama sanirratti yoo miidhaan geessisa ta'e anarra darbee obboleessa kiyyaan na biraatirras ga'uu danda'a waan ta'eef. Humtuu laafu kan jechuun wal arrabsuu soo ta'e walitti deebisuudha waan biraas jennaan walitti dhufuudha waan ta'eef gamaa gamanaayyuu abbaan kan ofii qabee teessifachuu qaban jedhaan akka kootti gamaa gamanaayyuu. Yaada kananis kan hin sapportu jechuudha. Jalqaba irrattis kan hin dubbatte. Inni wallaggaa nama maqaa wallaggaa miila tokko wallaggaa boboo keessa kaaya qawwaa boboo wallagga qofa. Akkas ta'e jennaan dhimmi boboo maaltu ilaalaa tareetu. Mana gabbaan sila boboo. Maaltu nu galcha waa'ee waraana bilisummaa Oromoo. Erga dhuguma wallagga keessatti woboodhaan maqaa dhuftee fakkeenyaaf nama ilma Oromoo ta'e woboo keekuu mirgan qaba. Kana nama hubachuu danda'uu qabdu. Hayya. Rabbi miti dhaaba miti siyaasa ilaalcha ideoloojii miti bakka nantaanitti naaf taanan jechuun mirga danda'u mirga jechuun qaba naaf qabachuu qabda malee ana bineensa na gochuun qabdu si galee woboyyoon arrabse woboyyoon xiqqeesse dhimma yookaan paartii namoonni jaallatan deeggaran hin tuqaa jira waan ta'eef suni sirrii miti garuu bakki kun adeemsi kun sirrii miti jedhee ilaalcha kootiin mirga jechuun qaban ilma Oromooti Oromoo jedhamiti achirratti bu'uurri isaa maqichi Oromoo maali kan baataare kanaafuu ijoollee woboo kana beekte akkuma surree isaanii abbaa yookaan ofii bitatanii wayiitti woboo kana yookaan dhaaba kana maqaa dhaaba kanaatiin waan fedhan jedhan miidiyaa kanarra deemanii lallaban jechuudha. Woboodhaaf takkaa saantima tokko buuftee hin beektu osoo gaafatte baakgiraawundii dhugaa rabbiin siin jedha. Akkaawuntii woboo keessa sumunii keessee hin beektu. Garuu asirratti si malee wobooti jiru. Warroota akkasii sanas diffeen ofirraa gochuun eenyummaa isaanii qorannee akka isaan miidiyaa irratti wantoota akkasiin gaggeessine kallattiin ittiin afaan qabamuu danda'amu tokko jiraachuu danda'u qaba. Ilaalchi kun galatoomeeti. Yaada keessan gaggabaabsaati namoota baay'eedhaaf akka carraa kennutti. Obsa itti fufisii irratti fakkaata. Obsa Adamoo Yaasin miti. Yaasin Anshaa. Obsaa fi Yaasin keessaati garuu. Yaasin baay'ee. Salaamu alaikum. Yaasin Anshaa. Waalaikum salaam warahmatullahi. Sole. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ma obsatu. Waalaikum salaam warahmatullahi. Okay, tufi asirra kon qabu. Tole ishee galatooma carraanaa kennuu keessaniif jalqaba irratti dhimmichi amma irra jirtan kun hundinuuyyuu waa'uma quuqama obboleessa keenyaati. Naasiraan olee mootu namni hunduyyuu waan beekuu fi namoota itti dhiyeenyaan beeku keessa tokko ana tarii Naasir balleessuu danda'a. Kan garaa na nyaatee garaa koo na gube. Isa ilma isaatii fi haadha warraa jalatti arrabsanidha. Osoo kophaa isaa akka barbaadan jedhaniin waan ta'u nullee yookiin yoo beekne itti mullee dandeetta gorfachuu dandeetta. Kun immoo kan madeesse ilma namaa hunda keessa kaseene hawwiin achitti arrabsamudha. Irraa lafni daa'imni sabiyyiin afaan isaa abbaa ayyadee addaan hin baafanne yoo biratti arrabsama. Boru waan inni ba'u hin beektu tarii isaan lamaanuu lubbuun darbuu danda'an. Yookiin inni kun dhala lafaa dhufaa jiru kana osoo abbaan hin jirre abbaa katti ta'uu danda'u nama har'a isa arrabsu kanaadha. Namoonni amma ajandaa kana bananii yeroo ajandaan biraa dhabametti saboota irra duulan kun an ummatuma Oromoo guyyaa guutuu mana namoota akkasiisan keessa tureyyuu baay'ee tokko na gaddisiisa. Nama akkasiisan wanti godhuu danda'an manuma isaa seenanii dubbachuu dhabuudha tokko. Nama 3,000 namni kana 5,000 hin qabne mataa nama tokko gadi garagalchee iyyee yoo ta'e kophaa isaa uumaan godhu inni nu. Kanaaf immoo jaalalti isaanii yoo dabale immoo malee uumaan irraan yoo hin bulchu ittiin kutu ittiin ulu. An dhiyeenyaan Dubaay keessa jira Naasir hin beeka osoo irratti yoo duule ani isa waa godhuu hin danda'u yoo rabbiin sababaa godhe malee. Miidiyaa kanallee yookiin mootuu namni yookiin ilmi argachuu danda'u namni jiru kanam asirra jiru kun nama guddaa miti garuu dhalagana waa hedduu eeggatoodha warri adda isa gaggaragalchee arrabsaa ture sun dogongoraa yoo ta'e dhuunfaan nama gaafatee Naasiriin amansiisuu danda'u hagas hunda nama tuffatee nama jalaa fagaatallee natti hin fakkaanne hamma isa beekutti jechuudha garuu ilaalchi amma irra jiran kun kaleessa Oromummaa hundattuyyuu kutaa kutaan godhanii namoota paarlaamaa akka Muhammad Al-Jazeeraan jedhetti akka kutaa kutaan kaleessa filanii turan sanillee duulatti godhanii
waan gaarii silaan jaalannu sila ta'eef gufuutti ta'ani achumatti taa'e silaa sunarra dagaagee jiraate furmaata waan kanaa kan ta'u isumaa ture. Wallahi Yaasin dubbii afaan irra si dhufe dhiifama na qolchi ilaali osoo wanni sun guyyaa sana jalqabeera ta'eeti wallahi ijoolleen akkas godhamu dubaaruu inshallah sagalee isaa qulqulluudha. Sagalee kee sirreessi Aljazeera. Amma nagama taaptaa godhaa fi kooppi liinkii illee godhaati. Obboleewwan taaptaa godhaa please. Quba keessanii rukutaa. Amma nagama mas. Ni nagama xiqqoo inni ukkaamame malee nagama silas inni ukkaamame. What is the reason? Taaptaa godhaati. Itti fufi jidduutti itti deebi'a. Amma hojjiru sagaleen koo. Jira haasai. Mami jira haasai. Ani namoota san mirkaneessee gadi baase. Kana keessattuyyuu filannoon sunu filannoo ajaa'ibaa. Kan eenyullee okii mindaa kana sii kafalla ittiin jenne jarri filamanillee tola ooltummaadhaan nageenyuma keenya kana buusuudhaaf tokkummaa Oromootiif jecha waan isaan godhatan malee namni gosanisa waan akka haa ta'u garuu ajandaan guddaan guyyaa san itti rafamu wanni sun duubatti hafe hadha deebi'ee mootu Naasir irraan eegale Naasir mootu namni kun hundi haga ammaatti irra caalaan ka isaaf lole inni qulqulluudha gatii inni kaleessa kafaleedha. Kanneen gadda waa'ee daalachaa irraa inni hamma achi deebi'aa jiru daalachaanis tura isa garuutti dubbachuu hin dandeenye achi asiyyuu ofirraa dubbatee haga ammaa dhiisuu hin dandeenye. Inni kun maaliif yoo jenne nama callisu nama fuuldura isaatti waan guddaa hojjechuuf deemu gufuutti ta'uun beekamna beektani. Namni kun nama kaa'ooti kaleessa waan isaa badii isaa hunda nama makkaa deemee jiruuf isaatis sirreeffata. Tan fuuldura akiraa isaa sirreeffataa deemaa jiru hadha hawwiin immoo keessattuu dhiifama naa godhaa warri kiristaanaa kaas jala jirtan nuti akka amantii islaamaatti hawwiin obboleettii haqa islaama hunda biraa qabdi. Sababni namni amantii musliimaatti dabalame kamuyyuu hadha nuti akka gaariin kasimachuu dandeenyu tan Naasir bichaa miti siin tan ummata musliimaa amantii kana hordofu hundaati. Lammaffaa isiin tuqamuu isiitiif mootu inni bichaan dubbachuu qabna nuti hundinuu kana jirru Naasir maarrabsamee miti caalaan maaf namni biraatti dabalama abbaa keettis ta'u maalillee ta'u wanti kun gabaabumatti kan hafuu danda'u akka ilaalcha yaada kootiitti kan hafuu danda'u namoo sanii sagalee yookiin mana isaa seenneeti nagaama miti sagaleen koo. Nagaama. Yoo isin qabaa jiraate taap godhaa fi ajandaa nama godhateetiin waan sanitti duulu yoo danda'e kophaa isaa haa mo'atu. Mana isaa seenneetiin yaada kennuu dhabu. Isin isaa olitti kun har'a guyyaa osoo isin ajandaa mana sanii kuffisuudhaaf sa'ammaa kana bantan yeroo san bantanii hagas namni sun itti duulaan oolu. Sa'a akka kootiitti kan jedhu. Battalumatti harkaa fashaleessuudhaaf waan biraa yoo dadhabne riippoortii irra gochuu danda'an nama agarsiisaniitiin nama san hundaan ta'anii suuraa isaa gadi garagalchaa ture booda namoota kiyaartu jalqaba seenee gaafate yeroo san itti dalagaallee ta'u hin dhagaa waan deemu qalbiin hundi yoo namas tuqan nama ati beektu keessattuyyuu osoo Naasir balleessa kasii wajjin jiraatu yookiin ollaan kee eenyummaa kee haayimu malee inni alaala miidiyaa irratti argite bichaa si beeku dhugaa kan kee himuu hin danda'u. Har'a yoo nuun dubbanne immoo abbaan biraa dubbachuuf hin danda'u. Muhammad Aljazeera keessaan isa beeka hiriyaa garaa isaati kanaatu isa quuqa. Anis hamma isa beekutti gatiin irratti daawwatame isarra godhame kun balaaleffachuu qabna yoo nuti hin dubbanneef inni dhugaadha. Osoo nama tokkooti maraateeyyuu garuu inni beekaa namaati maraachuu hin dandeettu. Isa maraacha garuu akka ofiin maraanni isaan saniif hawwa. Kanaaf wantichi kun
gaaf tokko abbaa fi ilmatu imala deema wajjin osoo deemanuu dildila wayitti dhufan. Dildilli kun mucucaataadhaa qaxxaamuruudhaaf isaan rakkisaa ture. Abbaan jedheen harka koo qabadhu jedheen finnaan daa'ima isaatiin. Harka koo qabadhu jennaan lakki abbaa jedhe daa'imni xiqqoon kun. Ati harka koo qabi malee an harka kee hin qabadhu jedheen. Maaliif naan jette jennaan daa'imni kun deebi'eeti. Maaliif naan jette jennaan an harka kee yoo qabadhe yoo rifadhe gadhiisee itti baduu danda'a. Ati humna narra qabda. Yoo baddes na waliin badda malee waan xiqqoo rifatuudhaan jettee ana ittiin gattu. Ati ni baraaruu dandeetta. Ati na qabi jedheen. Kana jechuun koo wanti namni qabu yoo namarra kaa'an rakkoon qabu isa biraa fidanii namatti faaluudhaaf namni immoo abbaan ilma ofiitiif nuti hunduu biyya baqaa keessa ka jirru qaariin guddaan taaru jireenya keenya jijjiirree maatii keenya jijjiiru lammaffaarraan immootu maatii keenya bira tarree finni har'a inni jalaa qabu obsinaan jechuudha. Obsinaan argatanii waan ta'eef waa hedduu kaleessa ture ka kuttan osoo kuttanillee garuu obsanii har'a gaaniiti. Kaleessaan danda'amne har'as hin danda'amu waa'ee isanii kadha kaastaniif osoo danda'ame kalee ture hin danda'amne. Kanaaf obsinaan obsa guddaa rabbiin ka kennu ilma isaa tana ka Oromoo hundaaf araara ta'u rabbi isa haa godhuuni. Ijji hamtuun irra isa buuti osoo hin argin irra haa kaatuun jedha. Gabaabumatti wanna dhageeffattaniif galatooma yaada ture narraa ba'e. Ulfaadhu Habiibi abshir mara koon qabu ulfaadhu galatoon dhugaa yaada baay'ee tasgabbii qabuu fi waanuma ta'uu qabu wanti dubbate jechuun galatoon. Obsa asirra diimaa agarsiisaa jirra neetwoorkii keenya qabaatatti fakkaata. Neetwoorkii keessa dubbatu sagalee koo qaba. Maami abbichuu nagaa kan jedhu gashime ergatee irratti. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna kama sagalee. Waalaikum salaam warahmatullah. Duraan dursee maammee obsaa Yaasiin Hassan hundumtu keessanuu salaamu alaikum baga rabbi waliin gaa waliin nu fide. Waalaikum salaam warahmatullah. Ta duraan duraatiin Nasri Aanoleetiin obboleessa kiyyaa jabaadhuun jaarati duraanuu jabaadha. Sanirra hoggaa azzabarree nama akka Nasriidha. Nama miti shayxaanin waan Oromoodha yoo jeen Oromummaadhaan nama jaalatu nama gandaan nama quun nama qoonne nama nirre nama Oromummaa qofaan yootti dhufte si hammatutti isarra dabranii maatii isaatti bu'uun akka kiyyatti hedduun itti gaddaa. Ammoo Nasriin dhugatti mataa dhiiraati waan gochuun isarra jiru waan akka amantaa isaattis akka dhiirummaattis akka oromummaattis maatii fi irraa deebisuu lafa firraa diina dhoorkuu waan jiraatti Nasriitti illee naaro'anii ammoo wallaalaadhaa wajjin wallaalanii rabbi obsas yaa kannu tasanirraa as dabarte namoota gandaan amma ijoolleen akkasitti maatii isaa mucaa daa'ima uumaan beeyne sanfaa arrabsan sun nama wallagga bakka bu'uun diigaltee dubbii takka reefu dubbattee turte waan sanan illee dhagaan ture yeroo namni kun hundi feemasii qaba siigaltee ganda isaarraa akka wallaggattis akka wantaattis nama dhaga'uu qabu hayyoota qabu namoota ganda maqaa dhawatanii dhaaba maqaa dhawatanii nama tuqan kana yeroo isaan waan san eegalan dhaabbadhu namni jechuun jiraachuu danda'uudha qabu akka Oromoottis akka gandaattis eegaltee namni tokko abba Nasrii wanni irra duulaniif mucaa hiriyaasaa daalacha kan jaaniin yeroo mana isaarra mariin ture sababaa inni waaqeeqeef namni mirga qeequudhaa mirga yaada isaa ibsachuu hatta abaa'ummaan sun wanni isiin qabsaawaa jirtuufiif akka ilmi namaa tokko ilmi Oromoo tokko yaada isaa bilisaan bee ibsachuu danda'u bobbehee galuu danda'u. Dimokiraasiidhuma jechuun maali? Dimokiraasiidhuma jechuun Dimokiraasii jechuun waan sani
bilisummaa wanni abaa'uun qabsaa'u jirtuuf sani ani kun deeggara abaa'oo ta'e wanni akkanaatun bakki tun hin taane yoon jechuun dandeenye fuudhanii abaa'oo yoo wallagga galchan abaa'oo akka nuti beeknutti akka Oromoon beektutti ta'u wallaggaa qofaami amma isteeppiin isaan irra deemaa jiran yoo ijoollee wallaggaa irra deemaa jiran ijoollee wallaggaa jechuullee ni sodaadhammaan hedduu nama wallaggaatiif namni waan akkasii jiru si galtee yoon ayyaada qiyya bilisaan abaa'oon kun waan akkanaa kana bakka tana yoo akkana godhe maal qaba yoon an ibsadde yoo namarra kan duulan ta'e rakkoo kun sanirraa jalqabii namoonni hedduu amma obsaa fi maammee fudhatama xiqqoo ni qabdan nurrallee yaada keessan ka dura jalqaba eegaltan san isin ni beeytan duraanu god isin deebisanii sumaa isin hin godhanii ooma isinirra yaalaa turan kun duraaniis yaada san ammoo irratti deebi'a yaada ganama eegaltan san yaada ganama eegaltan sani akka gandaatti gandee namni tokko laazim nama ganda khaysan maqaa gandaa dhawatee oo maqaa dhabaa dhawatee waan akkanaa kana dalagu dhaabsisuu danda'uu qabu kanumaan jaa galatooma jabaadha inshallah ayyee galatoomi obsaa keenya ulfaadhu firii gammadaa jechuudha firii gammadaa okay ulfaadha sagaleen kun miti injira firii sagaleen kun jiraami jira firii bakka nagaan jiraattan isinin jedhaa hunda keessaniinu okay bakka nagaan jiraattanii har'a geettan isinin jedhaa hunda keessaniinu jecha hunda dura ani bakka tokko kutaa tokko qeequndoo jecha tokkotti waan amanuufi jecha James Whittaker jedhe jechuu mucaan lammii Ameerikaati namni beekaan tokko yeroo hedduu dubbachuu caalaa yeroo hedduu dhageeffachuu filataa jedhan James Whittaker ittaansee ammootu namni tokko kan barate barnoota akaadaamii baratee doktora ta'ee yookaan injiinera ta'ee baratee bahuun isaa beekumsa isaa achirraa argate sanii miti jedhan beekumsi inni argate society keessatti akkamitti jiraadha jecha jedhu yoo madaalchisee society keessatti gabbee fudhatama argate malee barnoonni inni achi barate suni barnoota isaaf ta'eetii miti jedhan isuma wal qabsiisee waa'ee kanarratti jechuudha yaada lama sadii qofaan dubbadha yeroo baay'ee yaadas kennuu irra caalaa waan akkanaa keessallee seenee dubbachuu baay'een filanneef jechuudha irra caalanii dhageeffadhaa waan akka aartii ta'een dubbadha malee waan akkanaa keessa dandeettiillee hin qabu beekumsallee hin qabu garuu ilaalchi kun jalqaba irratti jechuudha namni kutaan tokko ka ebalu akkasii ebalu akkas jedhee dubbatu kun eenyutu kutaa isaa bakka isa buuse eenyu bakka isa buufate kutaa isaa inni lammataa ammootu namni hedduun irri caalaa miimaaf Muhammadaallee namoonni kutaa san keessaa namoonni Oromoof quuqaman namoonni Oromoof yaada akkasuma hojiilee aartii hojiilee barreeffama hojii guddaa hojjetan waa'ee akkanaa dubbatanii jedhanii maaf hin gamaggamne maaf irra deebanii ilaalle fakkeenya nama fudhachuu qabnu dhiifnee fakkeenya nama biraa fudhachaa jirra inni sadaffaan ammootu namoonni isaan kana hojjetan irra jala deemee akka laayikii yookaan poostii waan kana waan laayikii hedduu argatuuf jecha isin maal lammummaa isinitti nagamu ati yoo kutaa tokko taatee kutaa maqaadhaan waan hin barbaanneef ati kutaa tokko taatee kutaa nama kanaa keektu waa'ee hamaa isaa haasa'uu dura waa'ee gaarummaa isa keessa jiru beeyta gaarummaa kutaa kan keessa jiru nama gaarummaa isaa beekutu hamaa isaa dubbata inni haafuyyuu kutaa nama biraa dhiisne ani fakkeenyaaf kutaa kan koo keessa hamummaa isaatii miti gaarummaa isaa hundan beeku kutaa koo keessatti kutaa nama biraa dhaqee harkaan tuquu miti jechuudha wanna namaa achi luftee keebaluu nama sanii hojjedhaa dura waan kan keemi maaltu ana ilaallataa jedhi I think namni hedduun akkas jala jirre beekaa bakka biraatti ajandaa faallaa kanaan ta'e qabate nan qaba laalla qoy qabda balee qaba obsa qabda
Yeroo garii mana keessatti waan jiru. Dhiifama turii keenya itti bofi. Positiivuma jira. Ijoollee kee gara faallaa kan fakkaatu illee gashaa yaada jedhutu jira saniif kanaan galuu barbaadaa jedhee gaafadheeni. Rakkoon qabu waan amma asirratti dhugaa rabbii eessarraa yoo ta'u namoonni faallaas qeeqas komiis waan fedhan qabatan nama seenii hundaa seesisaa jira dhugaa rabbii. Ani maal lama eessatti namoota baay'ees keessa jiran hin beekan dhugaa dubbachuu. Booniin talaa uroo jettu san gashiitti gashiini. Erga booniin hin jirtu itti ofii obboleessa keenya dhiifama darabsi gochaa jirra. Okey, rakkoon qabu ulfaadha kunis yaada fudhatama qabu gidduudhaan yaada adeemsaati. Silaa waa hedduu haasofna amma doormi waan jiruuf daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 2 dubbadhee baa daqiiqaa 2 narra tara waan jechuudha doormi jira waan ta'eef amma doormi yuunivarsiitii keessa. Nuti kan jirru amma mee fakkeenyaaf waa'ee biraa dhiisa daayivarsiitii guddaa biraa dhiisa. Lookaalima amma keessa jirru of fudhanne yuunivarsiitii tokko keessa barataa kutaa hundaatu jira. Isin hundinuu beektu. Amma doormi koo barataa kutaa 4 yookaan kutaa kas 3 jira. Doormi koo keessa jechuudha. Hundinuu kutaa garagaraati. Yoo ati ebaluu sana rabsite aniif inni illee TikTok banannee teenye ilaalaa jirra. Anaafi isa keessatti osoo nama baratan taane osoo yaada affirmaatiivii ta'u hin qabaanne ta'e maaltu akka ta'amu yaada namni waa'ee namaa dubbatu kun. Maaliif akkuma inni tolfatee taa'ee yookaan bakka wayii bakka firii taa'ee haasa'u kana namni hunduu achuma jiratti fakkaatamu akkana ta'anii Oromoon tokko taatii jedhee yaada yaadni kun namni kun. Naan galoonaa kun jechuudha. Waa'ee bakka kanaa dubbachuu irratti dandeettii illee waan hin qabnee fi isin galatoomaa ulfaadhaa. Inni ammoo akka furmaataatti yaadata akka qofaan dubbadha. Akkuma beekamu namni tokko ni dogoggora. Karaa inni ittiin dogoggoru ilaalcha namoonni gama faallaa isaa yookaan gama kallattii isaan bitaa jiru yoo irra baay'ate namoonni ilaalchuma san keessa seenuun feene illee keessa seenanii ilaalcha gara isaanii deeggaru. Kun akka hin taamnee fi namoonni hunduu bakkuma jiraniin namoota dhagaan qaba akkuma isin jirtan jechuudha. Heedii nama bakka isaan bu'ee yookaan dhimma akkanaa tasaa hin kaayoo ta'e nama kanaan namoonni kutaa hundaayyuu namoonni bakka silaa dhageettii qaban kun waliin dubbatanii laayivii irra hojii seenanii jechuudha. Namni hunduu dhimma akkanaan kan taataanaan dhimmoota dhimmi kun akka ka'uuf dogongorri guddaan asirratti hojjetamaa jiru tokko ani namallee qeequu waan hin dandeenyeef akka uf qeequmsatti ufii kootti akka qeequmsa kooti yoo dubbadhe ebaluun akkas godhee fidii asirra araarsaa maarree ka jiru kun maal akka ta'e naan galu. Maaliif amma fakkeenyaaf asiin dura waa baay'ee hojjetamaa ture. Ebaluu fidee asitti araarsee namoonni biraas maal godha anis qeeqee laayikii kootiif viiyuu koo guddifadhee akka na araarsan na fidanitti yaada namni yeroo kana. Adoolojiin yeroo ammaa nama kana wanna namni tokko jedhe isa caalaa moodesti godhee jechuu bareechisee waan kana. Moodifaayii godhee dhiyeessuuf deema namni. Kun dhimmi akkanaan ta'u. Kana irratti hirmaatanii namni kamuu jechuudha. Even namni tokko bira hoo jira nama kana ebaluu harkaan dhahee yookaan tullaan godhee miti. Namni gorsa bira taru hin jiru. Garuu gorfamuudhaaf heedii wayii qabaatu qabna. Bakka kamiyyuu. Dhimma akkanaan kaataanaan kutaa hundaayyuu wanni akkana akka dhaabbatutti. Kaachirraa hafe namoonni ani guddaadhaan beekadha of hin jedhu. Ani hin beeku beekumsa amma qabu kan hin beeku galatooma ulfaadhaa isin dheeressee na of kolchaa isin hin jedha. Baay'ee firii keenya ulfaadhu galatoomii namoonni amma booda jechuudha nu dubbatan akka yerootti fayyadamnu jechuudha. Daqiiqaa 3 isinii kenna. Daqiiqaa 3 sana keessatti yaada ijoo jechuudha. Nuuf kaaftu itti fufuudhaan iftuu dura Jibriiltu jira. Jibriil itti fufu. Abbichuutu jira. Abbichuudha. Dhiifama ayyee. Jibriil atti fakkaate ture. Abbichuuti fufu. Dabareen keeti. Okay. Okay, rakkanaan qaba Jibriil dubbadhu si dubbachuu hin danda'a. Ayyee. Itti fufi Jibriil si yaayamee jira. Galatoome abbichuu. Hunda dura hundinuu baga nagaa taatanii yeroo baay'ee nuti waan asirratti argame tasgabbeessuu namoonni akka nuuf duratti ilaallu hedduun keessan irratti hirmaattanii waan akkanarraa yaada bilchaataa irratti kennitanii marii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma nu hundinuu beeknu kutaaleen hundinuuyyuu wallaalas beekas ni qaba. Oromoon tokko erga taane waanuma hundi wal fakkaataa qabna hundi kennaayyuu. Haa ta'u garuu sareen haga feete wachus gaalli deemsa isaa hin dhiisu waan jedhullee jira. Nama jabaa tokko qeeqamuun
arrabsamuun waanuma jiru waa'ee Nasri irraa yoo kakaasu taate Nasri aanullee itti dhiyeenyallee yoo akka nama beeku tokkotti nama hedduu miskiina nama hundumaafuyyuu ija takkaan laaluuf hanga humna isaa tattaaffatudha. Garuu namni akkasii yeroo baay'ee nama biratti maaliif akkatti iskeeliin isaa gabbuusuu fi isa cabsuuf namni deemu anaan galu. Haa ta'u malee namni suni akka ayyaadetti haa yaadu jechuun hin barbaachisu. Akkuma eenyu firiin kaase namoonni tokko karaa fooloo fi ittiin guddifachuu waan akkasiitiif ajandaan isaan barbaachisa waan ta'eef amma haga isen dubbatu namoonni dubbatan as jalatti komantii hedduu laala ajandaan kun torbaaniif nu ga'a ka jedhu nama hedduutu barreessa. Sirriidha ajandaan torbaaniif akka ga'u. Taaptaabii koppiliinkiin isin appiliis ifamaa jibil kodhu piliis taaptaab godha. Maaliif quba keessanii yeroo rukutan gaariidha jechuudha. Sagantaan kun akka addaan hin addaan nama kutaa laayivii kan addaan qoota dhugaan isin jedha taaptaab godha. Malee isin dadhabsiisuu barbaadee tegbiti. Suuta jedhaatti tasgabbaadhuma quba keessanii rukutuun dhiisinaa koppiliinkis gochuuf dhiisinaa itti fi jibil kodhii kuma dubbiin afaan sifuuf darbe. Rakkoon qabu waan akkanaa irratti namoonni nuuf duratti ilaalaa jirru uf duratti ilaalaa jirru namoonni hedduu dhageettiillee qaban hedduun akka obsaa akka Muhammad namoonni hedduun asirra jirtan kuni wayita wanni akkanaa argamu dhuftaniitiin waan kanarratti marii gochuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Jechuma ajaa san jala teennee ilaalaa oolurra bakka gaariillee dhufne waan adda addaa dhaga'uun sirriidha. Dhugaa Rabbii guyyaa irraa guutuun waanuma ajaa dhaga'aa oolle asirratti jechuudha. Dhimma maatii keessa galee namni wayita haasa'u waa'ee ani maal ta'a gara fuulduraatti kaayyoo jireenya kiyyaa akkam ta'a jedhee namni yaaduu danda'uu qaba ture silaa garuu nama akkasiitii miti namni nama arrabsu nama hedduu gabbu'aadha. Namni hundinuu nama ta'eef sadarkaa namummaa ol jedhee luka lamaan deemeef akka tokkotti ayyee. Deeqaa tokko yaada abshir kanaaf akka ani yaadutti ebalu yaaduu qaba jechuun hin danda'amu. Dhuguma Rabbi yoo dubbanne namaaf yaadu nama hunduma namaa gargaaruuf hamma humna isaa deemu osoo gaccabsuu fi hamilee isaa dhahuuf deemu baanne baay'ee gaariidha. Ammallee akka dhaamsa obboleessa tokkootti Nasriidhaaf wanti an dhaamu abbama fedheeyyuu haa ta'u eenyutu haa ta'u osoo ati nama jabaan ta'ini osoo ati nama saba kanaaf dhaabbatu hin ta'ini namni waa'ee kee hin dubbatu namni waa'ee kee lafaa kaasee hin haasa'u osoo taraa namaa ati taate ati jabaa ta'uu kee of bari. Hiriyaadha waan ta'eef Jibriiloon nama baay'ee kabajnudha yeroo namni wal dhabee jedhes nama araarsuuf beekamudha. Abbaadha akka abbaatti jechuudha nama gaariidha. Hayyee galatoomii Jibriil keenya yaada kana dhufee nuuf kennu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomii. Baay'ee nama biraa galchi galatoomii. Baay'ee tole Jibriiloo koo ulfaadhu. Abbichuutti fufi. Baay'ee galatoomii maammee sa'aatii yeroo xiqqoon alaatti waan ta'eef daddafeen qabxii sanaan rafan ta'uu kaasuu barbaada. Yooma waliigaluu baatan illee ruumii akkasii keessa taa'anii tasgabbaa'anii wajjin haasa'uuni waan gaariidha. Jalqaba irratti wanta dogongora ta'e dogongora jedhanii kaasuun dubbachuun gaariidha waan ta'eef Oromoo inni akkasitti wal jifatu kun gaarii miti. Keessumattuu immoo mucaa irra maatii isaa tarrabsame haadha warraa tarrabsame mucaa tarrabsame jedhamu kuni waan dabaate jedhee yaada waan sirriin taaneen sirrii miti jechuu danda'u nurra jiraataan mucichaan beeku garuu nama Nasrii Aanolee jedhama. Garuu walumaa galatti nama gareen filanneedha akkasin dubbattanitti nama dubbiillee hin qabneedha jechaa turtani waan ta'eef nama akkasitti bu'uun gaarii miti. Asiin keessumaati ruumii ganamaa irratti sheekii tokko dhufanii of keessaatii beekaa qabaachuun. Galatoomi si baaseen jiru obboleessa kiyya. Kabajaa bifa qabu yoo deemne gaariidha. Ilaalcha sii dadhabduu kanaa kanan beekna durayyuu yoo ta'e jechuudha. Mucichallee beeku. Erga sagantaa sana dhaggeeffataa jiraatte maqaan eenyuun akka jedhamu eenyu waliin akka dubbatamaa jiru noo obsa dhugaa Rabbiin siin jedhe hin beeka jedheesse. Ilaalcha akkasii walii kennuun gaarii miti dubbadhu ayyee obsa. Noo wayii jechuun kabajuma bifa qabuun haa dubbannu jechuu barbaadeetti. No, abbichuu akka sirriittaan beeka abbichuun ilaalcha kanaaf utuu hin taane utuu daqiiqaa isaa xumuramee fi ilaalteetti gaariidha. Hamminaaf wanti inni dubbatu hin jiru. Laamani.
Nodi famana gura duba ani abba ilma nama kamifu kabajaan qaba namni famous ta'e dha beekamtii miidiyaa sanaa fi akka namummaatti namaaf kabajaan qaba abbichu sin deebisa mucicha sana hin jedhin Nasrii Aanolee jedhama sagantaa sana dhaggeeffachaa turte nama gara kuma afurii koyitu anis hirmaadhee irratti argiteerta erga argiteerta mammee koo famana godhan rabbitu garaa namaa beeka kabajuma waan qabu naa deemachuu barbaade rabbitu garaa namaa beeka hamminaaf min kana dubbadde yaada dabaaf dhumne ani immoo TikTok kanarra hin jiru baay'ee an platformii biraarran ture darbeen viidiyoo kan kee arga malee Kenapa asirra ture? Abbichu miti itti bilbila fakkaatu koobsaafi itti bilbila. Eshi. Itti fufi. Amman dhagama. Hin dhagame iyyan hin dhagama. Yaa inna dabaaf miti kanaafan wanta dogongora jalqabe waan ta'eef maammee koo waan jechuu barbaade sheeka sala dhufanii asirratti yaada kennanii baay'een galateeffadhe namni keenya nu keessaati akkasittiin dhufee nama bidda balleessu gaariidha jedhee yaadanna yeruma sanan bilbila isaanii fadhe nama dawwale walumaa galatti Oromooni nuun ilaali Oromummaa tokko nu godhe maleessaati amantaan adda addaa ilaalcha siyaasaatiin adda addaa loqodaan ganda keenyaan adda adda baay'ee yeroo baay'ee Oromoo tokko gochuu yaana tokko ta'uu hin dandeenyu garuu igi keenya tokko sana walii kabajuun irra jiraata achi keessatti immoo namoonni muraasa jiraachuu danda'u namoonni nama madeessan isa dhiibnee sara dabarree wanta guddaa ilaaluu danda'u irra jiraata amma namoonni keenya danarratti obsaa feejiniini maaliifitu ruumiin bannu ruumii siyaasaa ruumii bohaartii ruumii bashannanaa gaafa jennu namni keenya taa'anii dhaggeeffatu namni keenya diraamaa akkasii barbaada amaluma namaati amaluma dhaloota siyaanaati utuu wanta akkasii baay'isuu dandeenyeeti waan akkasiirraa fagaachuu dandeenya namni immoo gandi bakka buusee ergatan jiru ana ganda community maatiin koollee ganda nan buufne an abbichuman bakka bu'a obsaanis ganda isaa maatii isaatuun taane ofiisaa bakka bu'a jedhee yaada yoon obsaa jiwwal lolee rakkinni koo obsaa qofaa jin ta'uu qaba maleessaati ganda kan biraa waan akkasii fiduun qabnunna laali Oromoon kan cabe koo arsummaa isaatiin hin cabne Oromoon wallagummaan hin cabne Oromoon Oromummaan hin cabe kaleessa gaafa morma Oromoo muranii muka tirarraasanii dhufanii wanta inni wallagga ta'eef mini wanta Oromoo ta'eef maleessaati ijoollee mormirraa murame ijoollee arfan qallooti kaleessa gaafa arra sila ruumii ta'u keessatti dubbachaan ture iddoo kan biraatti arra maal jedhu sitti fakkaate warri Habashaa loltuu mootummaa kanaatiin yooneeg wattaaddaritti hin jedhu ilaaliga loltuun oneegii fi loltuun mootummaa kanaa wal lolaa jiru isaan garuu mootummaa makanaa oneegitti hin jedhu maaliif rakkinni isaanii Oromummaa isaanii irraati kanaafi wayee al tokko dubbachuu hin danda'u kaleessa koo dheengadda koo abbootiin keenya qabsaa'onni keenya koo Oromummaa fedhanii koo amantii isaanii Oromummaa caalchifatanii morma nama kennanidha dhaaba Oromoo kamii kan ganda bakka bu'u eeyotu kenne Wallaggaa fi Adda Bilisummaa Oromoo eeyotu kenne Arsiidhaa fi Kaafaa yookiin dhaaba biraa Adda Bilisummaa Oromoo yoo dubbanne Adda Bilisummaa Oromoo utuu jaarraa abbaa gadaan dubbatiin utuu elemoo qilxuun dubbatiin waa'ee Adda Bilisummaa Oromoo dubbachuu dandeenya arra carraan dhufee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo namoota jaalmaroo harka yookiin immoo yookiin nama naannoo Wallaggaa harka galeera ta'uu danda'a kaleessa Galaa Hadilboomni kan Adda Bilisummaa Oromoo hoogganaa ture nama ijoollee afran qalloo ijoollee sikko mandoomini Adda Bilisummaa Oromoo gaafa jaaramu Magarsaa Barii mucaa baaleemini yeroo jalqabaatiif bor gaafa inni dhufu mucaan Jimmaa yoo Adda Bilisummaa Oromoo ta'e Jimmaaf laanne jechuudha Kaafaa yoo fudhatte Kaafaawun Arsiin keessa jira Shawaan keessa jira Oromoon keessa jira dhaabi siyaasaa Oromoo yeroo baay'ee gaafa establish hoggoonan illee representativeness naannummaa ensure gochuudhaaf baay'ee irratti hojjetu dadhabinni eenyu bukkee jira nu bukkee jira jechuudha kanaafi mucaan silaa tokko mammaaksaa waan tokko ibsa ture namichatu wangeela lallabee xumuraan jira wangeela lallabuu naannoo Gambeelaa deemeedhan innaanii warri Shaanqillaa foon
bofaaf feelanii dhiyeessaniif ho'aadha nyaadhuu ittiin jedhaniin lakki ho'ee jira waan ta'eef nyaadhu na gubaa'edhe takkadhanii eeganiitu amma immoo qabbanaa'eeraa nyaadhu ennaan qoyyaa qabbanaa jira jedhe takkadhanii qabbanaa'eeraa nyaadhu ennaanii an foonna qabbanaa'uun jenne dubbina qabbanaa'uun jedhe maleessaati jedheeran gaafa rakkinni taa'u amma waan tokko qabbanaa'utti amma nagaan buutti yoo eenne irra walii darbuu dandeenya dhugaan asitti maayira nuuni koo saba rakkina baay'ee qabudha saba waan baay'ee walii wajjin dhabne malee irratti wal dhabne miti kanaafi hamma danda'ametti wal danda'uun gaariidha sababi loqoda afran qalloo fakkaateef fuunee iddoo kan biraatti wal ramaduu isuun gaarii miti sababi ilaalchi siyaasa kootii mootummaa deggereef mootummaa mormeef abaa'oo deggereef kafaa'oo deggereef yaada namaa fuunee oromummaa laachuu waan akkasii keessa galuu isuun gaarii miti irra walii darbuun gaariidha piliis waan ta'eefi waan akkasii gaafa dhufuma warri dhageettii qabdan akka keessanii obsaanis Mahammadiinis hundi keessa namoonni kan biraanis jirumni dhuftanii dhiisa amma sila utuu sheekii sun dhufanii dhiisaa jedhaniin kadhan natti galaa jira bakka kanuma jechuudha baay'ee galatooma abbichuu keenya dhugaa miira tasgabbiin qabu jechuudha akkasitti nu hubattee jechuudha obsitee waan jiru jechuudha akkasitti nu ibsuu keetiif hedduu ulfaadhu galatoomii ilma namaa jidduu Oromoo hangana baay'atu miti. Oromoodhumaafu jechuun yeroo afaan Oromoo dubbadhu ilaalanii Oromoota akkas godhe akkan jedhamnee fi of eeggannoo guddaan godha. Maaliif akka ambaasaaddara Oromootaan of ilaala. Namootni biyya jirtan hunduma keessattiyyuu magaalaa jirtan hunda keessattiyyuu dhaabbata jirtan keessattiyyuu isin akkasitti of beekuu dhiisuu dandeessu garuu akka ambaasaaddara Oromootti ilaalamtu. Amala keessan irraa kaasaniitu Oromoon garraamiidha, Oromoon beekaadha, Oromoon obsaadha, Oromoon akkas jechuu danda'u. Yoo faallaa sanaa ta'es immoo negatiivni akkasumatti jechuudha. Saniif alaabaa sana qabadhee mitiiti yookiin dhaabbata hordofaa amantaa dhaabbata tokko ta'eetiniin miti akkuma waliigalaattu yeroo jiraannu amala maatiin itti na guddise amalatti hawaasan keessaa dhufee hunda dabalatee of eeggannoo guddaadhaan tahuu danda'uudha qaba. Sanan ta'u taanaani ati hoggaa alaabaa qabattu alaabaanii carqii sitti fakkaatu danda'a. Akka biyya kamittiyyuu alaabaan carqii miti. Alaabaan dhaaba siyaasaatii miti. Alaabaan baattuu yaadaati. Baattuu kaayyoo goototni kaleessa irraa wareegamaniiti kaayyoo isaan itti wareegaa turaniiti. Wareegama qofa kaasuun sirrii miti wareegaas turaniiru waan ta'eef jechuudha. Kaayyoo isaan itti wareegamaniiti. Kaayyoo isaanii sana calaqqisiisuu nan danda'a. Kaayyoo isaanii sana ni calaqqisiisa amalla namatti jiraataatti jiru kun. Akkin itti dubbataatti jiru kun. Jennee yeroo waa'ee kamiyyuu dubbannu haala sanaan tahuu danda'uudha qaba. Kun dhaaba adda bilisummaa Oromootiin yookiin immoo waraana bilisummaa Oromootiif qofaaf miti. Otoo ta'eetii hundumaaf iyyuu jechuudha. Akka Oromootti hoggaa dubbattanii isinii wajjin maqaan kiyya hin ka'a waan ta'eef iyyuu kanaaf of eeggannoo godha. Isinii wajjin maqaan harmeen keessaniin ka'a waan ta'eef iyyuu maqaa harmee keessaniitiif kabaja harmee keessaniitiif bakka isheen jirtutti kan abbaa keessaniitiif kan obbolaa keessaniitiif kabaja itti godha. Waan isin itti ajjettanii waan akka inni itti jalaa hin bu'amnee fi qooxii gubbaarra kaa'atee isaaniif hin jiraadha jedhee jireenya isaa waggaa 3 kana itti jiraataatti jiru haadha warra isaatii fi daa'ima isaatiif itti buutanii fi inni dhufee kan keessanitti darbeera. Akka amantii kamiitti akkanan beeku waan akkasirratti ta'u hin barbaanne ormarratti hin godhiniitu jira. Arrabsamuun barbaaddu taanaan nama hin arrabsin dubdeebiinsaa arrabsoo sandaran ta'uu danda'a waan ta'eef iyyuu. Hatamuun barbaaddu taanaan hinatin sababiin isaas yeroo hatamtu saantimni tokkittiin si jalaa buutee badde hatamuu miti si jalaa buutee baddeeyyuu saantimni 10 waa bituu hin dandeenye birriin tokko waa bituu hin dandeenye si gaabbisiisuu dandeessi waan ta'eef iyyuu si aarsuu dandeessi waan ta'eef iyyuu jireenya sitti duukkaneessuu dandeessi bilbila namaas jireenya namaas akkasitti hannaafis yoo ta'e amala gaariidhaafis yoo ta'e isin ambaasaadarroota kiyyaan ambaasaadarroota keessanii ani bakka isin deemtanitti maqaa keessan hamaadhaan hin kaasisu isinis maqaa kiyya hamaadhaan hin kaasisina dhaabni maqaa keessan hamaadhaan hin kaasini isinis maqaa dhaabaa maqaa warra aarsaa nuu kaffalaa jiranii hamaadhaan hamminaan hin kaasisina. Duuba isaa maaltu jira jedhaatu yaada. Namni akka abbichuu
TikTok irra hin jiru yoo baay'atan ji'a lama arge isaan dura homaa yoo argeen beeku yoo dhuma seen iyyuu numaa fi qawwee malee faa beeka amaaraa kilaafaa beeka kilabaa irratti mana isaanii seena malee mana namoota biroo waan seenu natti fakkaatu namoonni akka sa'aatii hoggaa dubbatan hoggaa falman irraa dhagahuun hedduu namatti tola utuu mariinis bifa sanaan taasifameeti isaan ambaasaadarota kiyya ambaasaadarota isaaniiti bakka bu'uu jechuudha miti ambaasadarummaan sanadha alaabaa hoggaa baattanii waan ganda qofa baattanii deemtan yookiin immoo waan paartii siyaasaa qofa ta'e utuu hin taane yaadadha ideoloojiidha yoo akkuma obboleessi keenya jedhe yoo bilisa baane dhaabni bilisa nu baase sun akkamitti nu jiraachisaallee nama yaachisa waan ta'eef bilisummaallee nutti argisiisaa nu dursitanii jirtu yoo ta'e kan jedhu sanas kaasaniiru waan ta'eef akkasii dhumarratti miidhamni Nasrii nan hubadha dhugaa rabbiiti nan hubadha garuu immoo akka warri isa jala jiran itti dubbatan sanatti isaanitti dubbatee gadi buhuu qaba jedhee hin yaadu kun immoo isa qofaaf miti maammeedhaafis yoo ta'e erga isa aarsanii booda wanti miira keessa ta'amee godhamu baay'een isaa booda nama gaabbisiisa waan ta'eef iyyuu akkaataatti waan namoota aarsan sana irraa xiqqoo ishii immoo of qusachuu hin danda'amu fakkeenyaaf bilbila ofirraa fageessu shaaworii fa'aa fudhachuu yoo dhaabbatanii jiran quphanuu maal baa kuni miira sana keessaa bahuudhumaaf jechuudha deebi'ee ani isin jedhee ati naan jettee ani isin jedhee ati naan jettee waliin dhaggeeffannu taanaan waan akkasii kun hin hammaata waan ta'eef isaan bishaan dhuguufaa jechaa jira waan biyya isaan qofaaf jechaa jiru Nasrii qofaaf jechaa jira ajandaan kun irra deebi'ee ka'a waan ta'eef iyyuu irraa fagaatameeni fakkeenyaaf yeroo dhaaretti ji'a lama sadii isin jalaa bahee deebi'uu hin danda'a badee deebi'ees beeka waan ta'eef akkas nuuf haa ta'u galatooma ulfaadha galatoome waan meekii carraa kana waan naa kenniteef. Hayyee obsa hawwattiin sitti dhaammachuu barbaadu obboleewwan keenya dabaree eeggachaa jiru warri koomantii jala jirtanus galatooma. Tata gura kuba keessa ni rukuta. Osoo arrabsini osoo nama mataan gara galchini hangam effektii uumuu akka dandeenyu qopheenya jara keenya. Warra hojii akkasii hojjetu caalatti muuxannoonis ta'ee ga'umsaan daran akka isaan caalu nu hubadha. Yeroo garii ati yoo gatii kee kana baaftee hin himanne namni si hubatu hin jiraatu beektee xiqqoo bilchina kan qabu yoo ta'e alatti jechuudha sii galee. Wanta akkasii sun bu'aa hin qabu. Balleessuu yoo ta'e alatti ijaaruu hin danda'u. Nu dhaloota barateedha yoo xiqqaatee jedhe haadha keenya abbaan keenya illee carraa barnootaa yoo dhaban anaafsi kana jechuudha rakkatanii lafa biyyee haraa jechuudha beektee qorraaf aduu damdamatanii biyyee taraaraa anaafsi kana akka barannee ofis biyyas fayyannuuf shoora guddaa nu taphatee jira maatiin keenya sadarkaa isaan galateeffachuuf kabachiisuu bira hanqannee deebinee jechuudha isaanumayyuu kabaja isaanii bifa xiqqeessu bifa hojii isaanii hin madaalleen Abba haadha wal jala tarrabsaa jirra kan keenya kan dhuunfaanu tanqatee amma immoo dabarree jaartii ilmoo wal jala arrabsina hayyoota gurguddoo boolla baafne arrabsina hojii gurguddoo jechuudha jechaa jira dhaloota nama jiru baay'isawwee dhaloota seenaa dalagaa jiru gara dudduubaatti jechuudha gara dudduubaatti guddachaa jirra akka hundee kaarotii hin beektuu fi kaarotii dachii keessa gadi guddatti dhaloota akkasii taanee dachii keessa gadi guddattullee firii qabdi beektaa. Otuma ta'eetiin yoo mataa gad dhoksaa nuti garuu sanayyuu miti beekta. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Obsaa kana jechuun dhugaa dubbachuuf namni gariin maqaa isaan fakkaatu an obsaan asirra jiraadhaaf osoo hin taane nama baay'ee kabaju jaalladhuudha. Nama tasgabbaa jechuudha beektee nama bilchaataadha yeroo baay'ee jechuudha yeroon isaan mari'atu natti tola. Maaliifi dhaloonni kun waan keessa jiru kana suutuma jedhee jechuudha obsaan. An obsa akkasiin qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe. Xiqqoo hanqii obsitu wayii jira. Yeroo garii immoo miira keessa galtee deebifta jechuudha sii galee. Nama keenya kanaaf waan furmaata ta'u wayii waan fala ta'u wayii goona jennee yeroo waliin dubbannee yeroo as fuulduratti finnee dhufne rukkatti dhiitanii kaanii deebisanii numayyuu gara faallaatti nu hubatu jarra keenya. Namoota akkasii sanaaf dawaan jira. Dawaan isaa ammoo hayyoota